Harka fuunee akkam bultan akkam ooltan maamiltootaa fi hordoftoota Free Media bakka jirtanutti nagaan kiyya isin haa qaqqabu. Hayyeen har'as akkuma kana duraa mana bakka adda addaatti argamu lafa warri barbaadanis keessoon dubbachuu hin dandeessu. Akkasumas makiinaa manaa fi makiinaa hojii nuuf viidiyoo hojjedhu jettanii turtan. Anis achirraa ka'uudhaan makiinaa hojiif ta'a gatiinsaa madaalawaadha kan jedhee adda baasee isiniif viidiyoo hojjedheera. Tokkoon makiinaa kanaa fi manni kun bakka itti argamu viidiyoo irratti barreeffamee jira. Gara dhumaa irratti ni argattu. Haa ta'u malee please anis akkuma keessanii ilmoo namaatii makiinaa gatii madaalawaa yeroon jedhu mana gatii madaalawaa yeroon jedhu mana 200,000 lafa makiinaa 200,000 kan isa guddaa jettanii akkanan gaafanne anis akkuma keessan ilmoo namaati waan ta'eef anaafis yaada wanta fakkaatu osoo na gaafattanii an baay'ee natti tola. Kanarraa kanaafii makiinaan baankiidhaanis kennamu ni jira. Makiinota yookaan konkolaataa kana adda baasaatii bara dura adda baasaatii erga bartanii booda abbaa sanaa wal nu agarsiisi jedhaatii na gaafadhaa. An fakkeenyaaf makiinaan diimaan kun baankiidhaan kennamaa. Warra akkasii kun makiinaa duwwaadha. Baankiidhaan kennamaa. Kan biraa immoo nam tokko kan yeroo gurguratu haala baankii akka gimmaashin akka kennamu kan godhan jiru yeroo namarraa bitannu. Kanarraa kanaafee ni kaan dhibbatti harkatti kaffalama. Sana gonkumaa akkanan gaafanne yoo haaraa ta'e makiinaan haaraan kan kennamu kan hojiis ta'e makiinaan banaas ni jira. Hayyee kanarraa kanaafee amma gara viidiyootti isin dabarsaa. Tokkoon manicha kanaa fi tokkoon makiinaan kun itti argamu haga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha. Haaraa yoo taatan subscribe godhaatii yoommoo kan turtan duraan kan jirtan yoo ta'e like gochuudhaan warreen yaani anis ilmoo namaatii. Hayyee namoonni guyyaa guyyaadhaan wanta haaraa barachaa deemu waan ta'eef kanarraa kanaafee haaraa yoo taatan subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa. Viidiyoo haga dhumaa hordofaa isin jedha. Horaa bulaa.